اوكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kabajamtootaa fi daawwattoonni ilmaan Oromoo hundinuu bakkuma jirtanitti sagantaan keenya sagantaa gaafii fi deebii akkuma beekamu wal duraa duubaan isin boharsuudhaaf, isin barsiisuudhaaf, isin bashannansiisuudhaaf isin dhihaannee jirra. Kanaafuu yeroo mara bohartii gaafii fi deebiidhaan nu waliin boharuu ni dandeessan isinin jaa. Dhiyaadha. Okay, sagantaan keenya sagantaa gaafii fi deebiiti. Akkuma beekamu galgaluu gaafii fi deebii garagaraa qabannee isiniif dhiyaanna. Sagantaa gaafii fi deebii kanarratti hirmaattanii warri deebistan badhaasa qabdan jennee takkarraa hanga shanitti. Okay. Hoota seenaa sagantaa gaafii fi deebii irra jirra. Share godha. Ala. Seeni jeebar dafi. Sagantaa gaafii fi deebii irra jirra hoota. Hordoftoota keenya lakkoofsa bilbilaatis isinii maxxansinee jirra. Akkuma beekamu akkuma ammaan dura lakkoofsa bilbilaatis isinii maxxansinee jirra. Akkuma dhuftaniin share godha wal biraan ga'a. Sagantaan keenya sagantaa gaafii fi deebiiti. Gaafiin tun gaafii maatiisiiti, gaafii jajjabdu. Share godhe. Sagantaa gaafii fi deebiiti. Share godha. Gaafii isin gaafanna. Lakkoofsa bilbilaa kanarratti bilbiltanii deebii isii yaaluudhaaf ni dandeessan. Okay. Haa wal biraan geenyu. Anis gaafii adda addaa waan isin fayyada jee yaadu tokko isinii qabadheetiin isin barsiisa jeetiin dhufe. Isinis share godha, comment wal biraan ga'a. Share comment godhuudhaan hamilee haa walii taanu. Anis waan hin beeku isinittiin qusadhu isinin barsiisa. Kanaafuu hamilee walii ta'a jechuudha. Anis isinin gaafadha. Isinis dhuftanii deebii yaaluun keessan bareedaadha. Achumaan waan isin gaafadhu hundaa'uu yooniif harkattanii deebistan harkattan. Kan hin deebiinis gaafiin isin gaafadhu hunda gara boodarratti isinii deebisaatiin deema. Boodarratti deebiisi isinii himaatiin deema. Koottaa seenaa. Yaaltanii yooniif kan dadhabdan ta'e isiniif hin deebisa gaafii. Battalumatti. Okay, share godhi ta'e seenaan laalin defi. Share. Okay. Share godha gaa kara gaafii deemna. Hidha dhagamaami. Kara gaafii takkaffaa deemna. Akkanamuu share godhee dhufu. Gaafiin takkaffaa akkaneetti har'a gaafii ta isin deebistan inni isin dhufne laata. Hoota. Ifin sodaatin ammas. Michiyyoo hayyuu takka. Intala hayyuu badee hayyuun nama intalati jatana na arke. Intalati jatana niin kannaafi jee. Intalti intala bareeddu ajaa'ibaati. Akkasitti intala hayyuu tana hubaabaan wanti fuudhee bishaanitti hin kute jawwichi. Hoggaa bishaanitti hin kute
Gurbaan tokko ni arke jechuudha. Tokko xiyya dha'uu beeka. Ka xiyya dha'uu beeku kun Hubaabaa ilaal. Dhahichaa lafaa fuudhee jechuudha buuse. Tokko bishaan daakuu beeka ittiif darbee mixiyyoo sana daakee bishaan keessaa baasee fidee jechuudha. Okay. Mixiyyoo tana ka arke kamiif kannina? Ka arke moo ka Hubaabaa sana irraa ajjeese moo ka bishaan daakee isii tana baase? Kamtu qaba jechuudha. Okay. Seenaa. Hirmaata. Gaafin lammaffaa akkeettu wanni yoo nyaatti jiraattu yoo dhuuje duutu. Akkanatti. Wanni yoo nyaatte jiraattu yoo dhuuje duutu maali? Akkanatti gaafin lammataa. Okay, gaafii sadaffaatis akkeettu biyya takka biyya mootiin dhalaa biyya bulchaan biyyaa dhalaa askarri biyyaa dhalaadhaa yoo dhayte okay dabaltee jiranii biyya mootiin dhalaadhaa yoo dhayte biyya askarri dhalaadhaa hundinuu dhiiranii ajjeesan biyya sanitti yooniif gartee biyya sanitti si qaban biyya mootiin dhalaadha dhayte bulchaan biyyaatis dhalaadha biyya sanis si qaban achi qabamte dhalaa shanii si qabe dhalaan shan bakka takka askara jechuudha poolisa dhuftee yooniif si qabde akkamitti harkaa baate share godhaa isin hundinuu dafa okay kottaa yaala gaafii sadi isin keenya jira gara gaafiitti dhiyaadhaa sagantaa gaafii fi deebiitti bilbila isin hundinuu halo salaam alaikum eegisarraa bilbiltee maqaan kee dhiyaadhu hayyee gaafii natti yaaltu tami gaafii takkaffaa yaalta gaafiin takkaffaadha intala mootii kana intala mootii takka Hubaabaan fuudhe bishaan ittiin kuti mootiin namni intala tiyya tana naaf fide intala tiyya niin kan naaf jedhe gurbaan tokko ni arke tokko Hubaabaa isii harkaa qabu san dhahee irraa ajjeese tokko bishaan daakee mixiyyoo tana baasee fide kamtu fuudhuu qaba makiinaa tamin gaafiin sirritti asii galtu makiinaa as keessan jiru tokko waraanaan dhee xiyyaan Hubaabaa san dhee ajjeese kamixiyyoo fuudhee bishaan ittiin kute kan tokko mixiyyoo san arkee hime tokko bishaan daakeeti mixiyyoo san fuudhee fide bishaan keessaa kamtu
Habib kanina. Okay. Gaafiin lama jaakkeettu. Yaaluu keetiif galatoomii. Wanni yoo nyaate jiraatu yoo dhuude duutu maali? Yoo nyaattee ni jiraatti yoo dhuude ni duuti. Yaali. Iskudda jettii Somaaliin. Yaali yaali. Yoo nyaatte ni jiraatti yoo dhuude ni duuti. Sheer godha. Sheer. Sheer godhi dura itti dhiyaadhu kottu gaafii. Hey. Okay, gaafii sadaffaatti si dabra. Biyya dhalaa mootii dhayxe. Dhalaa biyya bulcha. Askarri biyyaa hundi dhalaadha. Dhiira yoo qaban ni ajjeesan. Dhiira nu wanta barsiistu dhalaan tun. Akkasi gurbaa dhiiraa tokko dhalaan 5 qabdee jechuudha. Ati dhiiraa heerumma. Dhalaa 5 dhufee si qabe askara. Akkamitti harkaa baate? Nama dhiiraa kana ni ajjeesan gaa'e. Akkami sossobde? Ayyee fakkeenyaaf mee akkamitti kadhatta maal jettee? Obboleeyyanii fi kanan beektu dhalaan foolisa. Maallaqa ni qaban. Warra biyya bulchu. Okay. Yaali. Si jabaatte. Okay, daawwattoota keenya gaafiin teenya akkanuma koottaa hirmaadhaa galatoomii mustariyaa yaaluu feetiif. Gaafii tokkoffaa dirqiin deebistaa duuba yaalte. Aya. Ka tokko laal tokko ni arke. Tokko hubaabaa isi harkaa qabu san xiyyaan dhee ajjeese. Tokko bishaan kanatti if darbee akkana daakuu beekaa laal. Daakee dhaqee miyyoo latu godhee fuudhee fidee galche abbaadha. Kamtu miyyoo fuudhuu qaba gosa. Okay, galatoomi yaaluu keetiifi. Gaafii booda irratti waan isin taatee dhageessa. Harkadhee fi dhabee keessa akkasitti adda beekta. Booda irra laalta waan isi. Cimtuudha yaaltee jirta yaaluu keetiif galatoomi. Jabaadhu sheer godha. Wal biraan gaa isin. Sheer godhaa namni hundi wal biraan gaa. Okay. Seenaa kotta. Okay. Gaafii afuraffaatti isinii dabra.
ni nyaatti cumaan qabdu ni nyaatti dhiigaa cumaan qabdu ni nyaattiin dhuydu dhiigaa cumaan qabdu akkas gaafiin akka jettu ni nyaatti hin dhuydu dhiigaa fi cumaan qabdu jetti. Okay. Ni nyaatti hin dhuydu dhiigaa cumaan qabdu akkanetti. Takka gaafin yoo nyaatte waan yoo nyaatte jiraata yoo dhuyde du'a. Yoo nyaatte ni jiraatti yoo dhuyde ni duuti jenne. Okay, bilbila. Bilbili. Hey, sindaga. Seni. Bilbila. Okay. Ni nyaatti hin dhuydu dhiigaa fi cumaan qabdu. Asumaan kottu. Halo. Halo. Gaafii tami. Ni nyaatti hin dhuydu dhiigaa cumaan qabdu. Ni jaga. Hai sama tak kita? Hin nyaatti hin dhuydu dhiigaa cumaan qabdu jetti. Ini tu. Wanni nyaataan dhuyne moo? Hin nyaatti hin dhuydu dhiigaa fi cumaan qabdu jenne. Afi namaa si gubbaan bilbile. Didee jira seelaa qabamuu didee jira. Nama akka isa jira. Hin nyaatti hin dhuydu dhiigaa fi cumaan qabdu jetti. لديك مكالمة على حسابك. إذا أصبحت تتم يجب معالجة الاتصال. فضلا انتظر. Okay, bilbilli ol gubbaadhaan xiixee. Kanin jalaa qabu kanin walii wallaale. Kana alaa isaa godhanii deebisaafi. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayyee nagaa wallahi dhiyaadhoo eenyu sin jan. Ada rahasia manja. Sagantaa gaafii fi deebii irra jira. Ya lebih dari sih negara itu. Ayyee gaafii kam yaaluu fedhe. Ya tapi lama panggil di. Ni nyaatti hin dhuydu dhiigaa fi cumaan qabu.
nyaatiin tuju. Dhiigaa fi cumaan qabdu. Waan qabu. Yaa meeqa na gaafatu? Taanii si gaafadha. Minciyyoo mootii takka bineensi hubaabaan fuudhee bishaan ittiin qote yawwichi. Ayyee. Akkasitti mootichi nama minciyyoo xiyyeetan harkee naa fideeniin kan naa fiyye. Ayyee. Tokko ni arke. Ayyee. Tokko hubaabaa isii harkaa qabu san dha'ee irraa ajjeese. Ayyee. Xiyyaan. Tokko bishaan daakuu beekaa bishaan daakee dhaqee fuudhee minciyyoo tana galche. Ayyee. Kamtu minciyyoo tana fuudhuu qaba. Bishaan jaalala maka. Ka bishaan daakee galche. Eega. Okay. Hin argamne. Yaaluu kan jiru galatoomi. Ayyee. Yaaltee jirta. Takka fayyadanii kanaa gitta sanillee nyaattu nyaatti itti waan qabdeetti. Taan akka jettu Ayyee. ni nyaatti hin dhuuydu dhiigaa fi cumaan qabduun jee. Takka immoo waan yoo nyaate jiraatu Ayyee. yoo dhuuyde duutu. Kan ibidda na fakkaate jiru. Tana barbaaddee Kan ibidda na fakkaate. hayyee mee akkamitti Amma boqqolloo. yoo nyaattee ni jiraatti yoo dhuuyde ni duuti. Sagalee ta'e ol kaase akka daawwattu ni dhagootti. Kan ibiddi immoo okkuu nyaattu asii fidamaani. Okkuu dhuga bishaan fidamaan ni dhaama kan. Kan na fakkaate. Akkana ibiddi yoo bishaan itti naqan bishaan dhuunaan ni dhaamaa jette. Nyaanni isaa hoo maali? Nyaanni isaa qoraanuma haa. Akkana. Nyaanni isaa qoraanuma kana. Hayyee harkattee jirta. Deebisaan kee deebisaa dhugaati. Galatoomii. Namni si dura deebisan jiru. Gaafii deebistee jirta. Raahaa Abdii gaafii lammaffaa deebistee jirti. Ni nyaatti yoo nyaatte ni jiraatti yoo dhuuyde ni duuti jennaan ibidda jette. Wanni yoo nyaate jiraata yoo dhuuyde du'a ibidda. Okay. Okay, namni biraa carraa mokkoratu gaafii shan namni walgala deebise badhaasa qabannee jirra. Gaafiin takka irraa hanga shaniiti beekamaadha. Okay, daawwattoota keenya galgaluu gaafii adda addaa ol qabannee isiniif dhiyaannee dhufna. Isinis hirmaannaan keessan achumaan hirmaadhaa gaafii fi deebii irratti sheer godhaa wal biraan ga'a. Ayyee. Abshiraa kottaa hirmaadhaa isinis odarraa firodhaan isiniin jaanis. Ayyee galanni keessa hin bidin. Ni nyaatti hin dhuuydu dhiigaa fi cumaan qabdu jenne. Dawwalee jira. Halo, assalamu alaikum. Hayyee eenyu siin jaane isarraa bilbilti. Maal jette? Qindeessaa Muktaar. Almuqii irraa bilbilte. Okay, qindeessaa dhiyaadhu sagantaan irra jirru sagantaa gaafii fi deebiiti. Saniifuu gaafiin teenya takka irraa ilaa shanii namni gaafii tana deebise badhaasa qabannee jirra. Gaafii takka itti adeemillee. Hayyee tam jaaluu fedhe. Sani nyaatti hin duutu. Lubbuu qabdii sagarte. Maal jette? Sani nyaatti hin duutu lubbuudha qabdii jettan cumaan qabdu lubbuu qabdii sun. Ni nyaatti hin dhuuydu dhiigaa fi cumaan qabduun jee. Egaa uumaa rabbiin yoo waan lubbuu qabaatti. Uumuma rabbiiti ni nyaatti bishaan hin dhuuydu isin. Dhiigaa fi wanni nyaataa tan duune ta lubbuu baasuuf gaa. dhiigaa fi cumaa isin qabdu mas.
Isin uumaa rabbi dhufee. Kan uumama rabbiin uume gaa'e wanni nyaataa maali? Wanni nyaatti hinduutu dhiigaaf jumaan qabdu. Inni nyaatti hin dhuutu dhiigaa fi cumaan qabdu. Yeroo na kee akka daanii hojii daanii ofiin kan isaa. Eenyu si? Natti yaaddeega. Itti yaaddee? Hubatteere? Egaa wanni nyaataa hin duune tachumaa fi dhiigan qabne gaa'eetu fayyadu yaada. Taakiidha. Okay, daawwattoota keenya Qindeessaa Muktaar wanni ni nyaatti daaniyoo midhaan nyaattuu jee dhugaadha. Daaniyoon midhaan kana keessa teessee inni cabsitee waa taatee miti. Akka gaarii cabsitee namni biyyatti boollatti midhaan naqatee jiru yoo isin keessa ka jiraatu ta'e ni beektan jeetii yaada. Midhaan hogguu boolla naqatan daaniyoon tun boolla keessa dhayitee cabsitii boolla tana keessa bishaan hin jiru waan ta'eef isiin tun numa nyaatti malee hin dhuuju jechuudha. Gara keenya boolla midhaanii keessa jiraatti ni nyaatti daara gooti waan nyaatin isaa hin dhuuju. Saniifuu akkana harkattee jirta Qindeessaa. Okay, namaaf bilbilee. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Eenyu siin jaane isarraa bilbiltan maqaa keessan dhiyaadhaa. Maqaa keenya Biiftuu Jaanii Saudi Arabiyaa Dawaatni bakka jaamta qabne. Aayaa. Gaafiirra jirtan natti bakka. Sagantaa gaafii fi deebii irra jirra. Mee gaafii itti dhufe ayyaanaan dhaggeeffata. Okay, gaafiin takkaffaadha akkanetti. Intala mootichaa ta akkaan bareeddu ta mootiin haalaan jaalatu. Kana jawwichi fuudhee kuteen mootichi intala isaa dhabnaan namni intala tiyya tana barbaadee naa fide intala tiyya tana arraniin kan naa fiyye. Yeroo kana gurbaan tokko intala tana ni arke. Tokko hubaabaan bishaanittiin kute bishaan keessaan jira. Tokko ni arke. Tokko xiyyaan hubaabaa ana dhahee bishaan keessatti irraa ajjeese. Tokko bishaan daakuu beekaa bishaan daakeeti isii tana dhaqee fide jechuudha. Isaan nam sadii kamtu fuudhuu qaba. Isaan nam sadii tokko ni arke. Hubaabaa bishaan keessaan jiru arke. Gaafii biraa. Okay, gaafiin takka keettoo biyya dhalaan mootii dhayta. Gurbaan tokko biyya dhalaan mootii dhaqee askarri biyyaattis dhalaadha nama dhiiraa kana yoo harkan ni jeesan. Akkasit dhalaan 5 dhuftee gurbaa kana qabde jechuudha askara. Akkamitti harkaa baahuu qaba dhiira yoo qaban ni ajjeesanii. Siin jaaladha jeeni moo? Dhalaa jila sana akkamitti jaalattuun taati? Hogguu inni takka dubbise takkaan dhee ajjeesare. Yaali. Kajawwicha kan naa dhuftee jirti jettee kan intala Oromooti. Ayyee. Kan intala isaa kan harkatu kaayisii sanaa qabere jechuudha kaayisii sana harka. Ka harke sanii qaba jechuudha. Eeyyee. Sababni hoo? Sababa jennu himi. Sababni silaa isii sana harku baate warri silaa bishaan keessaa baate bishaan keessaa baate kaanuu maa fuudhanii yoo inni harkeetti baate eessattu harkanii fidan isaan. Okay, galatoomee gaafii deebisaan gaafiidha akkuma kana daawwattoota keenya akkini jette gaafiin intala mootiidhaa tan jawwichi fuudhee bishaan keessaa badeensan tokko ni arkeenne tokko jawwicha dheerraa ajjeese tokko dhaqeete fuudhee fideen kamtu mixiyyoo tana fuudhuu qabeennaan isa arkee maaliif akkamitti inni arkee fuudhuu qaba kan bishaan keessaa dhaqee fuudhee
kan dhaqee irraa ajjeese yoo yannaani silaa awwala inni san arkee himuu baate ka jawwicha irraa ajjeese sanis irraan ajjeesu jawwichi ni liqimsaa jechuudha. Ka dhaqee bishaan keessaa fidees silaa kun irraa jawwicha ajjeesu baate dhaqeen fidu jechuudha. Asaasan dura namni isii san arke isa san tuutu miqiyyoo tana fuudhuu qabaa isaan lubbuu baase. Teettu gaafiin akkana deebisaan gaafii akkuma kana. Okay, daawwattoota keenya warri yaaltanii dhabdanii fi warri harkattaniis akkanumatti daawwattanii waliin hogguu fullaaftan warri yaalee dhabees warra harkatirraa barnoota fudhachaa deema. Barnoonni keenya wal duraa duubaan akkanumatti itti fufa. Hirmaannaan keessan hirmaadhaa jajjabaadhaa. Nutis waan beenu isinii qabannee isinii dhufna galgaluu hanga beenurraa isin barsiifnee jirra. Isinis share like godhuudhaan nu dagatinaa. Haa wal jajjabeessinu. Kottaa. Jalatti irratti hirmaadhaa. Hey hamilee warri harkate laal. Ol facaasi yaame. Hamilee. Akkana. Gaafii jabduu deebi'e. Laammee onneen tun as xiqqeekam. Gaafii takkaffaa raabdii deebisee gaafii lammaffaa raatti irratti biiftuu deebisee. Okay, gaafii sadaffaa taanis qindeessaa deebisee. Gaafii meeqaa hafe? Afuraffaa fi shanaffaa hafe. Okay. Hin nyaattuun dhuudu teettus deebite. Waayyoo nyaate du'aatee nus deebite. Ta intala mootiitis deebite. Okay. Tamtu hafe. Takkaan isin gaafadhamma. Mana dukkanaa tokko daawwattoota keenya dhiyaadhaa hundinuu gaafii jabdu ammaan fidi takka. Mana dukkanaa tokko yooniif seente kibriita fudhattee mana san keessa qoraanii fi kaartoonaa jira. Akkanaan jilaal. Kibriita fudhattee mana dukkanaa tokko yoo seente mana san keessa qoraanii fi kaartoonaa jira. Kamit dura ibidda qabsiista? Qoraanii qabsiista moo kaartoona dura qabsiista? Mana dukkanaa tokko yooniif seente kibriita fudhattee mana dukkanaa tokko keessa seentee mana san keessa qoraanii fi kaartoonaa jira. Kamit dura qabsiista ibiddamee oggol seente? Akkana lakkunu gaafin. Tana gaa. Tana ta'e hirmaattan. Kottaa. Gaafiin hin dhumtu akkuma bishaanii as yaati. Hin dhumtu. Maddaan jee gaafiin nu biraan. Gaafiin nu biraa dhumaan waan rabbiin hin jeen. Tana inshaallah bi'iznillah. Gaafii akka ajaa'ibaatti isin booharsitu. Tan isin gammachiistu. Tan sammuu teessan. Sammuu isinitti horatu. San isiniif dhiyaatu. Qabannee dhiyaanna. Dawwalanii jiranii. Okay, hordoftoonni dawwalee jira. Haloo, salaamu alaikum. Salaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam nagaa. Nagaa alhamdulillah. Gaafii kanarratti hirmaanna jeetiin dhufee ishii sana deebisuun ol jeetiin yaala. Okay, sagantaa gaafii deebiiti maqaan kee achumaan. Maqaa kee daawwattoota keenyaaf ibsi. Maqaan kiyyaa Mister Toofik Abdurrahmaan naan jedhanii iddoo jireenya kiyyaa Saudi Arabiyaadha. Okay. Akkasitti gaafii mana dukkanaa ol seenanii ta'e bitan. Ayyee. Jiru keessa waggaa dura ol seente qonni dukkanaa waan ta'eef kaartoona dura kibriita dhaabteeti. Ayyee. Achi booda dubbisu jechuu taatus ka qoraan irra kaayyattee shibittaa jeetii yaada akka qonni deemu. Kaartoona kibriita dhaabteeti. Kaartoonni billi jeetii galgale booda asirraa laaltee. Dura kaartoona qabsiistee jukate. Eega kaartoonaa fi.
Muhajir aja. Ini dua anak kena wesi kata. Kabar. Kartu anak anak tiga beli goda, cuma dari goda sering berjalan. Akka tiyaaddetti. Kan siapa? Akka tiyaaddetti kasi yaaluu keetiif galatoom. Yaaddee jirtaa akka tiyaaddetti akkasi yaaluu keetiif galatoomi sinjaa akkasi namni biraatti isaarratti hirmaatu. Yaaluu keetiif garuu yaaluu keetiif galatoomi gaafin akka biraatti. Okay, akkas. Tahu kawaii. Gaafin akkana jetti. Mana gaafin akkana jetti mana dukkanaa tokko yooniif ol seente akkuma dhufteen kibriita fudhattee mana dukkanaa tokko ol seenta. Mana dukkanaa kana keessa kaartoonaa fi qoraanni jira. Kamit dura qabsiistaa ennimma. Manni dukkana. Kibriita fudhattee mana dukkanaa kana ol seente. Qoraanii fi kaartoonni mana kana keessa ni jira. Kamit dura ibidda qabsiista. Akkana gaafin. Hotta. Gaafii ajaa'ibaati gaafin. Saboo gaafin. Sheer. Gaafiin tun gaafii jabduudha namoonni bira haa geessu. Warri sheeriin godhin hundiif beektanii sheer godhaa. Irra deebi'aa sheer godhaa. Irra deebi'aa sheer godhaa. Sheer. Gaafii maatii siif. I deebite. Garas nyaatteen see deebite. Haya. Ayye. Hubattee. Okay. Daawwattoota keenya toora qabdura waan deebisee jira. Harkatee jira yeroo duraa kibriita qabattee oggoo ol seente dura dhuga kibriitatti ibidda dhooyta. Kibriita dhooyte sanirraa kaartoona ta'us qoraan ta'us achi booda qabsiistaa jechuudha. Mana dukkanaa tokko kibriita fudhattee oggoo ol seente dura kibriita dhootta. Isa sana harkuudhaaf. Akkasii toora qabdura waan gaafii harkatee jira achumaan hamilee gaafiin tun gaafii jabduudha. Nama kan itti yaade malee namni harkachuu hin danda'u waan ta'eef hamilee mee asuma ilaalla hamilee isaa ni ta'a. Istiin munneedha hamilee godhaaf hamilee. Okay. يتم معالجة الاتصال. فضلا تنتظر. بالبلاني. Halo. Gaafiin si gaafadha. Okay, xayyaarri tokko nama guuttatee osoo fe'ee deemu daangaa biyya Itoophiyaatii fi daangaa Suudaan jidduutti kufe. Hoggaa daangaa Suudaan gubbaa kufe nama afeensatti awwaalame. Kaalaa lamma biyya kanarraa nama fuudhe. Asirraa nama fuudheeti karaa Itoophiyaa deemu jira. Daangaa Suudaanii fi Itoophiyaa kana hedduu garagale. Achi daaraa nama godhe jechuudha. Saniifuu nama hanga afeensatti awwaalame. Daangaa Itoophiyaa geessanii awwaalanii. Bari daangaa biyya Suudaanii fi Itoophiyaa jidduu kufe. Itoophiyaatti awwaalame.
Okay, daawwattoota keenya mustariyaan akkanitti yoonii fi xayyaarri tokko biyya tanarraa nama fe'atee osoo deemu daangaa Suudaanii fi Itoophiyaa jidduutti kufee daaraa akkatti achi nama godhute waan hafe isatti awwaalan jennaan waan hafe Itoophiyaatti awwaalanii jette. Okay, yaaluu keetiif galatoomi jennaani isinis warri biraatis yaala hirmaadhaa. Lallaaftuun si gaafadha. Ayyee makiinaan takka nama 99 fuuteete kara dirree dhawaa gakkutti. Nama 99 fuutee dirree dhawaa gakkutte. Hogguu ol deebitu nama 66 qofaa turre jira. Namni haana isa qote. Battee itti amantaa akka akkas taate. Laal hogguu gaddeemu 99 hogguu ol garagalu 66 namni dhufteen. Daawwattoota keenya gaafiin teenya kun olaan akkana fakkaatti. Gaafii addaa, gaafii ajaa'ibaa. Gaafii nama muddamsiistu. Mustariyaan galgaluu gaafii nama deebisti jechuudha. Gaafii har'a qabnee jirra isiidhaas. Uummata hunda aarsitee jirti. Uummata hunda aarsitee nuti akkami gaafiin deebisne isummaan deebisaa oolti jennaan namni hundi lolu jira. Har'a gaafiin isiillee qabdee jirti. Akkuma hirmaadhaa warri biraatis qabamtee jirtarra. Makiinaan takka wayita gaddeemtu kara dirqaadhaa nama 99 fudhattee waliif deemtee hogguu ol deebitu nama 66 deebiti. Namni haana isa kute keettu gaafanne akkasuma xayyaarri tokko biyya tanarraa nama fe'atee yooniif deemu jiraate daangaa Suudaanii fi Itoophiyaa iddoo hogguu ga'u garagalee namni daaraa ta'e hangi tokko akkasitti hanga hafee eessatti awwaalamu. Nama si gubbaan dawwalee carraan kee dhumee jira galatoome. Halo. Assalamu alaikum. Waalaikumsalam. Ayyee. Gaafii naasa gaafate sana duraa takka akkam jette? Xayyaarri tokko biyya tanarraa nama guuttateeti asirraa. Asirraa nama fuudhee Itoophiyaatti iddoo deemaa jiru daangaa Itoophiyaatii fi daangaa Sudaan jidduutti kufe. Achitti kufee sadiitu daaraa teesse. Namaa keessatti awwaalanii jette. Achitti daaraa ta'e hanga hafee eessatti awwaalanii jedhe. Xayyaarri kun kufee daaraa ta'ee jira maal awwaalama awwaalchichi warra ta'e. Awwaalchin jiru jechuudha. Awwaalchiin nu daaraa ta'eemi. Daaraan ni awwaalam jira. Daaraa ta'e hin jenne laal. Haasii galu. Xayyaarri asirraa nama guuttatee deemeeti. Hogguudha quraal Suudaanii fi Itoophiyaa kana hedduun nama daaraa godhe. Hanga hafee eessatti awwaallee. Asma gaadhamti inni keetii deemu kun lammii Itoophiyaati mata Sudaan irra gaafante Itoophiyaati mire. Itoophiyaa lammii Itoophiyaati. Lammii Itoophiyaati yoo Sudaan kanarratti daangaa haarratti kufe namni hangi hafe. Adumarraa hafeetu awwaalamuu ta'u gaamma namni hunda yaararraa haachisu hafee. Bakkuma inni kufe sanitti awwaallan ta'uu dhiira. Itti amantaa? Bakkuma inni kufe sanitti awwaalla. Daawwattoota keenya akkana jee bakkuma inni kufe sanitti awwaalla jee. Kanaafuu yaaluu keetiif galatoomi jennaani jajjabaadhu akkuma kanatti hirmaannaa keessa wal duraa duubaan itti haafuftu
Okay, makiinaan takka nama 99 fuutee kana dirraa gakutte. Hogguu ol deebitu nama 66 irra jira. Namni kaan eessa qote? Yes. Jalaa ol garagalee akkana daawwattoota keenya Toofiq ammas gaafii lammataa deebisee jira. Nama 99 fuutee gakkutte. Lakkoofsi 99 hogguu gad deebi'e. Hogguu ol garagalee lakkoofsa meeqa ta'a? 66 ta'a. Gaafiin akkuma inni deebise kana daawwattoota keenya warri gaafiin akkana maal jettanii isin dhibdees ammaan tana asirratti haa isin addaan baatu. Achumaan warri hin beeknes walirraa barachaa, kan beekus wal yaadachiisaa. Akkanatti qooda walirraa fudhachuun keenya hedduu waan bareedaadha jeetii yaada. Achumaan hordoftoota keenya warri gaafii yaaltanii argattanis galatoomaa. Warreen yaaltanii hin argatinis galatoomaa isiniin jenna hundi keessanuu hedduun isin jaaladha. Saniifuu jajjabaadhaa galgaluu gaafii fi deebii adda addaa isiniif qabadheetiin isiniif dhiyaadha. Okay. Gaafii hanga gaafanna keessaa gaafii takkaatuun deebiini. Gaafii takkittii tanaas yaala. Gaafii takkittii tanaas eenyuun yaalame? Xayyaarri tokko asirraa nama guuttatee hoggaaniif gara Itoophiyaa deemuu daangaa Suudaanii fi kan Itoophiyaa gidduutti kufeenne. Achitti nama daaraa godhee hanga fe'eessatti awwaallennaan amma dura namni hin arganne saniifuu okay warri reefu bilbiluu jirtan bilbila ammaan tana wal gubbaan bu'ee wal qabuun adhoorke warri bilbilaa jirtan amma bilbiladha gaafii har'a isiniif qabannee dhiyaanne arra artistoota jajjabaa dhufe warraan tana jajjabeedha ijoolleen jajjabaachaa jirti muuxannoo horachaa deemu jira namni hamileedha arra galgala boru gaafii arra hanganaan deebise boru hangamiin deebisuu qaba jeen namni waliin dorgomaa jira dorgommiin akkuma itti fuftee jirti nutis akkasuma gaafii adda addaa funaannee isinii wali qabannee isiniif dhiyaachaa jirra isinilleen akkuma san nu faana bu'aa waan nuti asirratti dabarsinu irraa waa hedduu barattan jeetii yaada. Akkasuma gaafiin hundinuu bakka harkachaa jirti gaafii takka hafee gaafii takka dadhabanii jiran fakkaatti. Inshaallah gara boodarratti yoo niif dadhabamtee isiniif deebisa. Hirmaadhaa gaafii takka hafee takkitti ni deebisa. Mee namni gaafii takkitti ni deebisu. Gaafii takkitti xayyaaratan namni deebisu. Kotta. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan Nagas, makan kan? akan ko igatin jira. Igatin jira ma. Zadina isra bilbilti. Right. Ya jira bilbilti. Okay, gaafii fi deebii irra jira. Sagantaa gaafii fi deebiiti. Hirmaadhu. Yara ati fe'amee Suudaanii fi Itoophiyaa hedduutti garagaleette. Matammaatti qabaran dhagaa waana. Matammaarratti qabaran. Matammatti qabaranii. Daawwattoota keenya akki jee Izaddiin xayyaarri tokko asirraa nama fe'atee hoggaaniif gara Itoophiyaa deemuu daangaa Suudaanii fi daangaa Itoophiyaa gidduutti garagalee yogguu jenne nama hanga hafe matammaan Itoophiyaadha. Matammaan kibboon Suudaanii Itoophiyaa hedduu lammanii. Magaalaa Xarafaati jechuudha. Magaalaa daangaa. Matammatti qabaranii jee daawwattoota keenya akkuma inni jee kana mee yaaluu keetiif galatoomi jennaan obboleessa keenya gaafiin akka biraati. Gaafiin akka biraati yaaluu keetiif galatoomi boodarratti akkaataa isiidhaan ni agarta. Yaaluu keetiif galatoomi. Okay. Jabaadhu.
Gaafii kame? Xayyaaraadha. Okay, gaafii xayyaaraa ati yaaltee jirtaa namni biraa haa yaalu. Seemete bakka irraa dhufteen beekaa. Hayyee itti fufi. Hayyee itti fufi. Lamaan jiddu. Xayyaarri biyya lameen jidduu kufuun jiru jechuudha. Okay. Carraa hedduu sii kennine yaaluu keetiif galatoomi. Gaafii tana namni biraa yaalu. Akkaataa isii booda waliin dhageenya. Okay, namni biraa yaala. Takkitti watanaaf imma. Takkitti tana namni irra wal fixu jira. Akkamittiin hin deebisne nasiibaan irra dhaquun hin taatu. Hubatee haa dhufu inneeti namni hundinuu isii tana. Akka namni waa baratu. Akkamittiin an gaafii tana hin deebisine akkamitti abaluu deebise jee. Namni itti yaadee borullee toofiqilleen gaafii hedduu deebisaa jira. Tanaan arkanne gaafii hedduu gaafii deebisaa jira. Nama jabaa waan ta'eef isinis akka isaan jabaachuu qabdan dhuftanii asirratti nama gaafii deebisuudhaan tokkoffaa ba'ee lammaffaa sadaffaa warra sadarkaa keessa jiru namu akkuma waggaa mana barumsaa namni sadarkaa qabutti sadarkaa keessan isiniifin hima gaafa guyyaan ga'e hordoftoota keenya jabaadhaa waan itti jirru kun waan gartee barumsa maatisii waan kutaa 12 keessa baratan waan sanii oli baratan waan kana caalaa gartee wanni asirratti isin barsiisaa jirru kun waan laayyootti hin ilaalinaadha. Gaafii fi deebii goonee wanni nuti asirratti isin gaafachaa jirru kun waan isin fayyadu hegeree keessaniif hedduu isin fayyada jennee yaanna. Akkasuma gaafii adda addaa gaafii waa'ee maatisii tanaa fi waan teknoolojii waan adda addaa waa'ee diinii akkasuma gaafii garagaraa isiniif qabannee isiniif dhiyaanna. Ammaan tana gaafii takkittii tana namni deebistan dafa yeroon keenyaas muraa dhumachaa jira waan ta'eef waa xiqqishoo daqiiqaa lamaa sadii isinirree dafa yaala gaafii takkittii tana yaala. Gaafii takkittii tanaaf okay hordoftoota keenya gaafii takkittii galgala boruu yoo rabbi jee gaafii taanii waliin walitti qabeetiin isinii dhiyeessa. Gaafiin irraa hundi deebitee jirti waan ta'eef gaafii takkaayichi waan gara wannaan deemnu asumaan deebisaa gaafiidhaa waliigalatti YouTube bakkee shawwadha dhaqxanii argachuu ni dandeessanii. Akkuma asiin daawwattan kana dhaqxanii achirratti daawwattanii gaafiin asirratti deebitatuun sirrii moo sirrii miti waan jedhamu gaafiin hundi akka gaafiitti achirratti deebiti achirra laaluu ni dandeessan achumaan bakkee shaw subscribe godhaan isin hin jaa. Share like godhaadha. Galatoomaa waan hordoftaniif waan daawwattaniif galatoomaan isin hin jaa. Jabaadhaa.